بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جتوك بجنتوتا في جالتمو دعوتو تخينيا أرانتنا كوبي أداتين ولا جرجرة كوبي أدانت أرانتنا حالا الدنيا رجرتو كورونا فيروس رتي تيوخانو كوفيد كل أسجل رتي وانت التالو خسوما تكا أسافر رجرة خسوما خينيا دايركتور منا برومسا دار العلوم في بوردي توكما درجو مسلمة دردا أكسوما هندسة في دايركتور درتا دري تك خاتي أبو عبد العزيز شافي أسيتي أفرّي جرّا بجانا جان لفت. مي أرانتنا غافي ديبي زي دفنو مي كورونا راي قالوا تي بيخنيا راي خانو دريدا راجزي قالوا هذا كورونا دريدا هستي مال فكاتوان جو راي قالوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالتهما الراس النافير خيسانيف قافين تريدوال في أكاتا الدنيا ولي قالتو لالو داف كوفيد خدا سجل خنا بودا في خنا دروان جرو ولما قالتي أكدر دوا ولي قال أكدر دواتي درجوني مسلماتي هي قر درجوني أمانتا إبراكوان أكسماتي أمانتي دان ألتيس أكا ولت فيني جندة الرأي قاله نمني هندي واني سادي هاتون غرغرسا أمة ساتيف وان أمة ساتي هاجمو يرو أمانتنا دمي أمة خيام لي وان جامورا جمسني فولا ساغر قال تجريجور كنده هندتي وغرتي أمة خنا أكمتي لكوبا خنا الرأي تسنان dhimma dargaggoota direedawaa keessa jiruuti hejjira akkasumattis biyyoota garaa garaa keessattis wanni nuti arkaa jiru sanuma jechuudha. San keessa direedawaan yeroo ammaan tanaa dargaggoo isiin qabdu keessa dargaggoota akka waliigala tokkummaa dargaggoo muslimaati. Dargaggoo muslima direedawaadha. Hojiilee baay'ee yeroo duraatis amma duraas hojjechaa uummata muslimaatiif gumaachaa ture. Ammaan tanallee immoo akkuma sanitti yeroon irra rakkoo uummata keenya mudate kun yeroon wanni uummanni uummata haajaa uummataatiin dhaabbachuu danda'u inni guddaan maali uummanni keenya maalitti haajamaadha. Fardiin guddaan wanni qabxiin guddaan ilmi namaa arraan tana maal nyaatee bula maal dhugee bulaadha. Gaafiin isaatii fi rakkinni isaa wanni hundi xatitee jiru jechuudha. Kana gaafii keessa galchuudhaan dargaggoo muslima direedawaadha tokkummaan isaa jechuudha. Eega jaarramee bifa haariyaan if qindeessee boordii jaarratee ganda hunda irratti muhaadaraalee duraan jirtu walitti qindeessee muhaadaraa 36 ol akkanumatti ganda keessatti duraan adda faffacaatee jirtu. Gaaddisa tokko jalatti gaaddisa ulamaa isa beeytu san jalatti walitti qabee bakka takkatti deemaa jira jechuudha. So akkuma duraanu ganda hunda keessatti membarri adda faffaceessan bakka takkatti walitti dhufe kuni ganda keessa jiru hunda eenyutu irra dadhabaadha. Ganda nuti keessa jiru keessatti eenyu irra dadhabaadha yaada jiru walitti qindeessanii namootaan barbaachisaa ta'e kan wanni kun isaan bira gahuu danda'u. Kanaan alatti yaada adda tokko kan dhufee jira. Obboleeyyan keenya gama Ameerikaa jiran Minisootaa jiranis isaanii wajjin ol qabate yaanni waan dhufee namootaan tilaa dadhaboota kan mootummaanis beeku uummannis ganda keessatti isaan beeku kanaan alatti namootaan biraa jira kan jidduu kanatti irraanfataman uummanni kun kami uummata yeroo duraan dalagachaa ture jireenyi isaanii guyyaa dalagatanii galgala nyaachuu takka ganama dalagatee saabooda laaqana saniin galata waan laaqana booda dalagateen hiraata saniin galata jechuudha waan fataraa fi hiraata khatti godhatu waan saabooda dalagateen kanaan itti gala akkasumatti kana birallee qogaatti qol dabartee ikoonomiin biyya keenya akkan gabbu'aa waan ta'eef jireenyi uummata keenya luqmaa aayishii guyyaa irratti kan hundaa'edha waan hojii har'aan tana dalagatee achiin ol kaa'atu guddaa waan hin qabneef biizinasni haati agartu harratti muuza gurguruutee burtukaana kuduraa fi muduraalee akka jirutti kun hundinuu harratti gurgurama yeroo hanga takkaaf hoggaa wanni kun shaddaa'uun ta'e namni manatti haga hoggaa jaame haati har'aan tana muuza gurgurtutuun boru uummata ijoolleesii maal gabbaaftee nyaachifte jechuudha. Den jidduu kanatti uummata irraanfatamu tokko jira. So yaada kana ilaalcha keessa galchuudhaan sheekootiin teenyaa akkasumatti sobboleeyyan keenya kan biyya alaa jiran gargaarsa addaa godhuudhaan yaadni kun akka uummata bira gabbu'ee uummata keessa seenee namni namootaan dadhabaa ta'an akka gargaaramu kan godhame jechuudha. Bifa addaatiin
yaada xumura hoggaa waa'ee koronaa kana hoggaa irratti walii galchinu akkasumatti immoo xumura isaa walii goolamnee keessaa baanu akka diree dhawaatti keessaafuu tokkummaan ganda hundatti ganda keessa jiru hunda isaattuu ganda garaadhaan ilaa hanga 3 kiiloo takka immoo akka yaamicha ganda tokkummaatti immoo Daarussalaam kilaastara Daarussalaam jaamee xayyaawamu kana hundan ganda hannoolee akkasumattis laga harree akkuma harka guddaatti illee keessaa qabdu sanitti jechuudha. So kan bifa kanaan kan hojjetamaa ture jechuudha. Gandi hafeen jiru gandi hundinuu hanga dandahamutti hanga humni uummata keenyaanii gahuu ni dandahama jedhamutti gahee jira jechuudha. Irra guddaan isaa kan dhuma irratti kan godhame ilaa hanga maallaqaan hoggaa shalagamuu 608 kan ta'e kan guyyaa arraantanaa ganama isaa goolabbiin godhamee uummanni taayitaa irra jiran kaabinoonni diree dhawaatis bifa addaatiin irratti argamanii mootummaaleen miidiyaa mootummaa garaagaraatti illee bifa itti gabaasan irra kan argamnu bifa waliigalaatiin kana fakkaata akkasumatti uummanni keenya jiruun isaa diree dhawaa keessattii fi akka addunyaatti illee koronaan kun waa hedduu jijjiiraa dhufe akkasuma uummanni keenya hoggaa jijjiiramu jireenyi kun hoggaa jijjiiramu akka afaan oromooti wanni dubbatamaa maali yeroo dheeraa akka makmaksatti jechuudha akka baran osoo hin ta'in akka baraat ta'anii jireenyi duraan akka nuti itti barree jira uummanni keenyas akkatti fudhatee jira addunyaa sanaas akkatti bartee jirti akkamitti deemti addunyaan tun seenaaroon isii akkamii jireenyi kun akkamittiin uffadhaa namni kun akkamitti jiraatu jira akkaataan itti barame kana den fajaadhaan osoo namni quban qabne arjantilii dhukkubni kun breakout godhe ugaa breakout godhe paatarniilee garaagaraa paatarnii laayifii seenaariyoosaa waa garaagaraa jijjiiree diree dhawaa qofa keessatti miti akka waliigala addunyaatti waa hedduu jijjiiree as ba'e keessaafuu diree dhawaan xarafarra jirti asiin Jibuutii wajjin wal qabatee sodaa garaagaraatu jira har'aan tana guyyaa kaameeraa kana dura dhaabbannu irraa eegale hanga har'aan tanatti jechuudha nama 900 ol akka koronaadhaan qabamee soo diree dhawaa fi diree dhawaadhaaf akka uummanni keenya sitti beekutti akka lookeeshina nuti irra jirrutti jechuudha diree dhawaan Finfinnee fi Jibuutii kamtu irra dhiyaataaf Jibuutii irra dhiyaataaf jechuudha kiiloomeetira 200 fi soo waan 300 fi jechuudhaaf waan soo tanaaf kiiloomeetiri hangi kun namni tokko cinaa guyyaa waan hin geenye keessatti asiin as dhufuu danda'a jechuudha yoo akkam dadhabe kamiilaan illee dhufuuti dandahamu soo hanga jijjiiramni ammaan tanas dhufaa jiru waa hedduu jijjiiraa jira ikoonoomii biyyaa jijjiiraa jira jireenya namaa jijjiiraa jira walitti dhufeenya ilma namaa jijjiiraa jira namni biyyoonni dura wal gargaaraa turan walirraa fagaachaa jiran namni duraan akka biyyatti qofa osoo hin ta'in akka addunyaa qofatti osoo hin ta'in namni dhuunfaa isatti kan dur wal bira dhufa ture nagaya waliin jechuu ture har'aan tana nageenyi isaa fagoo irraa ta'ee jira soo jijjiirama baay'eetu jira jijjiirama namni hangana jiraa dubbachuu hin dandeenye walaakiin diree dhawaa qofaa miti addunyaalee jijjiiraa jira addunyaan immoo akkam taati yoo rabbiin fedhe rabbiin warra jijjiirama kanarraa irraa fayyadamu rabbiin waa godhu kana fakkaata bifa waliigalaatiin. Asumaanuu mee karaa addunyaatti abaanuti addunyaan maal fakkaatti mee koronaa booda maaltu uumamu ta'a maaltu uumamuuf deema waan jiru mee addunyaan koronaa booda maal waan fakkaattus asumaan silaa nu ibsite bareedaadha mee maal fakkaatti maaltu uumama addunyaan koronaa booda. Addunyaan koronaa booda maal fakkaachuu teessi dubbachuudhaaf addunyaan koronaa dura maal fakkaachuu turte daqiiqaa muraasaaf kaasuun dirqamata maaliif yoo kana beeyte kanas waan ni godhuu mijaawa so addunyaan hanga har'aan tana hanga nuti beeynutti ilaa lola addunyaa lammaffaadha eega xumuramee booda jechuudha san booda xumuramee Cold War kan jedhamu baname yeroo hanga takkaaf jechuudha so eega san Ameerikaan bifa olaantummaadhaan xumurachuu si eegee addunyaadhaaf beeksiftee booda addunyaa kophaasii bulchaa jirti. Wayyaa wantoota garaagaraa bifa wantoota gama teekinooloojiin haa ta'uu siyaasa biyyoota garaagaraa of jala qabachuudhaan haa ta'u akkasumatti ikoonoomii fi wantoota ikoonomiidhaaf barbaachisan labsiidhaan ta'uu wantoota garaagaraatiin isii bulchaa jira jechuudha. Kan dorgommiilee garaagaraa osoo hin qabaanne jechuudha. So bulchaa turte. Bulchaa eega turte booda ammaan tana immoo osoo isiinis namni hedduunis ofirraa quban qabaanne
koronaa kun isaa dhufee akkamitti dhufee filosoofii isaa san keessa sosoonii seenuu hin tahin walaakin koronaan dhufe wantoonni inni uume immoo wantoonni koronaan inni uumee jiru bifa addunyaa shakliin duraan isiin ittiin beekamtu san siyaasiyyan iqtisaadiyyan jijjiiraa jira. Qaxxitaadhaan amma yoo kallattii fuula duratti yoo kallaallu ta'e addunyaan koronaan booda akka duraan Ameerikaadhaan buluu turte sanitti hin turtu. Kan dura wanni uumamuu taa'u kan dura power shiftii jira. Power shiftiin kun takka gama tokko shift godha. Inni kan dura gama tokko shift godhu ta'a. Shiftiin inni godhu eessarraa eessatti shift godha. Duraan east bulchu western bulchu ture addunyaa kana Ameerikaan olaantummaadhaan qabdu kana jechuudha. Achirraa immoo gama eastiidhaa dhufaadha. Eastiin inni dhufu kun eastii faaristiidha kan nuti baannummaas. Uummata biyyoota guguddaa akka Chaayinaa faaristii warra jaaman Jaappaan Kooriyaa wantoota kana jechuudha. Warra kana keessaayis harka guddaa tan qabdu Chaayinaa. Addunyaa wajjin wantoota garaagaraatiin addunyaa bifa isii mijaa'uu irratti oofaatan jirtu jechuudha. So gama power shiftiin kan jalqabaa kan dhufu eessarratti dhufa Ameerikaa fi Chaayinaa gidduudha jechuudha. Teen Ameerikaan dhabuuf teessii Chaayinaan gama global leadershipii dhufuuf teessiidha amma wanni guddaan ka'e gamaa jiru. Teen akkamitti dhuftiidha amma qabxiin itti aanu. Maaltu Chaayinaa akka isiin gama kana dhuftu isii godha Ameerikaa immoo gama waan kana akka dhabdu isii godhaadha. Inni qabxii lamaffaa kanatti osoo hin seenne power shiftiin Chaayinaa western irraa gama easternitti dabru ni dabraa jedhamee ilhanga ammaan tanaa tilmaamni hayyoota garaagaraa lafa kaayamu kuni akkuma jirutti ta'e koronaa kana booda immoo wantoonni as bahuu ta'an wantoonni silaa addunyaadhaaf hin barbaachifne abdiis sodaas ni qabu. Abdiin inni qabu maali? Namoonni duraan maqaa globalizationaatiin amantii isaa wallaale aadaa isaa dhabe maalummaa ifirraanfate sababa Rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan kana uumuu isaatiin ifitti deebuun eegalamee jira. Amantii qabu gama amantii isaa aadaa fi akkaataa silaa duraan Rabbiin isarraa jaalatu takka immoo waan addunyaa tana hin diine hin fasaanne addunyaan tun agwaa uumamtu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala seeraalee alii fi laa wassalaamii khaayif qabati. Den seera kana hoggaa Rabbii wajji ati seera san eeguu dandeesse Rabbiinis wantoota ati silaa barbaadu san si guutaa si tarreessaa si laaffisaa deema. Amma ilmi namaa amantiin warri weestarniidha. Kaayyoon guddaan weestarniin hoggaas dhufte amantiin teknooloojii miitee jirti. Sammuu keessaa waan qabaniif wantoota hedduu kaarikulama barnootaa keessaa akkasumatti teknooloojii adda addaa keessaa amantiin rafii takka immoo paartii takka ta hoggaa guyyaa torbaanitti guyyaa takka muslima yoo taate guyyaa jummata namoota kiristaanaa yoo taate guyyaa alhadaa takka sanbata kan jennuuni guyyaa kanatti haajamu takka torbaanirraa guyyaa takka guyyaan kanaan ala hafe guyyaan jahan hafe addunyaa biraa keessa fiigaa maateriyaalizimii weestarniin uume kanarratti shaklii kanaan weestarniin addunyaa jaare. Akka ifi fadhan irratti kan ammoo adeemaa jiruun Ameerikaadha beekamaadha jechuudha. Wantoota silaa isaanii barbaachisu irratti kallattii barbaadamuun hoggaa tolfame kan ammaan tana return back hoggaa wantoonni ilmi namaa duraan dhabeessan kallattii inni barbaadamu irratti haadee bamu hoggaa jedhamu abdiin inni qabu keessaa tokko kan. Ilmi namaa oriijinaalitii isaatti deebi'u biyyoonni adda addaa kan duraan amantii lagatanii amantii tartiiba adda addaa waan hunda isaanii keessan barnoonni hoggaa dheeyite ammaan tana kaarikulamni barnoota biyya teenya Itoophiyaa irraa eegali ilaa hanga biyyoota addunyaa bulchuu jiranitti kaarikulamni hedduun kan barnoota jechuudha. Kan barnoonni akaadaamii fi teknooloojii fi wanni silaa namni ittiif guddisu jireenya isaa ittiif jiraachuu danda'u kana itti guyyaarraa jiraatuun kun amantiin keessaa bahee jira. Keessan jiru jechuudha qulqulluudha amantiirraa. Wantoonni kun immoo ilmi namaa akka osoo if hin beekne osoo if hin yaadanne amantii isaa sammuu isaa keessatti tuffachaa amantiin tuni teknooloojii kana keessa hayyoo hin qabdu shoorri isin taphattu hin jirtu hoggaa baramaa dhufe osoo if hin beekne generation irraa generationatti namni kun amantiilee irraanfate hatta hanga Rabbii irraanfatame ammaan tana yeroo ammaan tana keessatti biggest amantiin
akkaan babal'achaa jirtu akka amantiitti fudhatame rabbiin hin jiru eetisti jechuudha. Rabbiin hin jiru akka amantii fudhatame amantii lafa kaayame akkaan babal'achaa kan jiru ummata weessarni keessatti amantii namni amantii osoo hin qabne jiraachuudha jechuudha. Deen wantoonni kun addunyaadhaaf ammaan tana koronaan uumamuun namni akka rabbiin jiru beekee gama rabbii deebi'aa jira jechuudha. Deen kun hoppisaati. Abdiin koronaan kun koronaa booda wantoonni uumamuu danda'u hatta hoggaa hedduu biyya keenya ni dinqisiifadhan. Siistemoota garaagaraa biyya biraarraa fiinnee kastamaayis ni goona. Fakkeenyaaf biyya guddatanirraa teknooloojiidhaan kastamaayis goonee akka biyya keenyatti nuu ta'uutti ni goona. Hoggaa kastamaayis goonu san amantii fi aadaa duudhaa biyya sanii osoo hin eeyine akkuma kooppi peesti finnee sanii lafa keenya. Fakkeenya takka siyaa kaasu. Manni biyya keenya irra guddaan isaa parsantii 99 olitti ijaama nama amantii qabu. Whether musliima haa ta'u, kiristaanaa haa ta'u, amantii fadhii haa ta'u, amantii qabu. Hoggaa siistama baankii biyyoota biraarraa finnu koodiin dress code laalime amantii tan bakka bu'u. Islaamni dhalaan takka baankii keessatti hojjechuudhaaf maaliif barbaachise huccuun isii shoorti ta'uun takka immoo muramtee jilbaa olitti ciramuu maaliif barbaachise? Amantii musliimaa hayyama akkas, amantii kiristaanaa hayyama, aadaa Oromoo, aadaa Amaaraa hayyama, aadaa Tigree hayyama, aadaa Somaalee hayyama, amantii Somaalee hayyama, amantii Oromoo hayyama, amantii Amaaraa hayyama waan akkana godha. Duudha amantii isaa ilaalcha isaatii fi akkaataan inni itti dhufe osoo waa takka hin laalamin ilaalcha keessa hin galfamin kooppi peesti biyyoota biraarraa akkuma dhufemetti hojiirra kaa'e. Hoteela yoo fudhatte akkasii. Maaliif barbaachise wantoonni kanaa kun? Walaakiin ammaan tana Rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkaataan ati inni itti barbaadetti hoggaa ati ittis ta'uu baate akka ati feetetti gaafa ta'uu didde akka inni barbaadutti immoo akka ati hin feenen si deebise jechuudha. Abbaan fedhe haa uumu fedhuun koronaan faabrikeetid haa ta'u ilaalcha warri qabu sanis akkasumatti akkuma kabajameetti or vaayirasa faabrikeetid taa'amee jaameetti isaa amanamu. Or vaayirasa rabbiin ummata kana deebisuudhaaf akka fedhetti illee haa amanamu. Walaakiin kallattii fedheenuu tahee ammaan tana arraan tana chaanaalli maas miidiyaaleen biyya keenya guguddaan kan duraan wallee fi muuziqaadhaan ganama subii hoggaa kaanirraa gurranuu duchaa ture. Arraan tana immoo du'aa'ilee garaagaraa amantiilee garaagaraa ganama subii hoggaa kaaterraa ilaa hanga galgala raftutti wantoota kana gama rabbitti waan nama dhiheessaa namaaf jira. Akka addunyaattis biyyoonni duraan waan takka amantii keessatti dhaga'uu hin feene arraan tana azaana quraana akkasumatti amantiilee biraa sagalee isaanii ol baasaa himaa jiran jechuudha. Wantoota duraan amantiin hin barbaachisu jaanii kaarikulama hedduu keessaa baasan san arraan tana immoo afaan isaaniitiin deebi'aa hulaan argii cufamtee jirti yoo hulaa samii taate malee jechaa jiran jechuudha. Deen kun hoppisaati akka sodatti immoo akka sodatti akkaataan ammaan tana jiru kun yoo itti kan itti fufute biyyi hundinuu gama mataa isaa qofatti hoggaa deebi'ee biyyi islaamaa reefuun tana power shiftiin ni jira jennee irraa dubbanneetuun lafa teesseetuma akkuma lafaa ka'eetuma kan waan silaa duraan harka qabu sana kakannuu miti jechuudha. Deen biyyoota hedduu keessaa dhaaba adda addaa qaba. Dhaabbilee information adda addaa biyyoota sanitti diiguu danda'an garaagaraa hedduuf keessaa qabe jechuudha. So akkuma lafaa ka'ee paawara kana shifti godhee lafaa hin qabu. Hanga danda'utti hanga humna isaatti politikaalii, ikoonomikaalii biyya hedduu laaquuta. Deen ammaan tana achirraa hoggaa dhaabbannu biyyoonni gama tokko goran takka immoo gama weestarnii goranii gama istarnii hoggaa goran akka gaafa lolli addunyaa lammaffaadhaa hoggaa dhufeessan. Lolli akka addunyaa lammaffaadhaa hoggaa dhaabbatee xumurame kallattiin namoota lamaatitu biyyoota lamaatitu addunyaa tana nutiitu bulcha jee as ba'e. Saneenyu Ameerikaa fi Raashiyaa. Dalagaan isaan duratti eegalan kolduwaarii eegalame. Lola qabbanaawaa kan jennuun jechuudha. Lolli qabbanaawaa kun lola toksii takka immoo xiyyiitiidhaan waltumuu takka madfiidhaan waltumuu isa of keessaa hin qabaanne biyyoota hedduu ayidooloojii isaanii akkaataa jireenya keessaafuu biyyoota ikoonomiidhaan xiqqootaan hedduu laaqee ture. Ni yaadanna zamana keenyatti zamana biyya keenyatti zamana dargiidhaa akkam akka ture uummata sooshaalistii yoo kanan taane yoo san hin taane biyya hedduu
biyyoota yoo isa jala gorte qabalu silaaka yoo kana jala gorte khaanis silaaka jechuudha. Deen addunyaan ammaan tana gama kolduwaarii ni dabartii wanni jaamu hayyoota hedduu ila ammaan tana gaafachiisaa jira. Yoo dabre akkam ta'uu teessi. Kolduwaariin kun yoo kan eegalamu ta'e akkam ta'uu ta'a. Weedar akka gaafa sanitti namoonni lolli addunyaa hoggaa isoon eegalamin duraawu namoota walitti dhufee ajandaa irratti walii haasawan ajandaa irratti namni kun dhufee maal irratti walii haa gallu jaamee irraa haasawamee ture. Maqaa qaban abaluurraa biyya arraan tan ammoo ajandaan san hin jiru. Teebila kamirratti waliin ta'is ajandaa kamirratti waliin gatteessa. Ajandaan san haaraan ganaa seet godhuufan eenyu seet godhu biyya santu seet godhu. Yoo ati ajandaa kana seet goote ajandaan bira akkamitti kaansi jalaafa. Kana hoggaa asitti xumurre qabxiin inni bira wanni irraanfatamuu hin qabne Ameerikaan yeroo ammaan tana kaarizmaasii dhabaa jirti addunyaa irratti. Paawar shiftiin sababa malee miti kan akkana dhufu. Sababni tokko kaarizmaasii itti dhabde kan jaamu dhufiinsa obbo Trump gama waanii dhufuudha. Gama pirezidaantummaa obbo Trump dhufuudha. Gurbaan kun nama siyaasaati miti. Har'a namoota 23 dura nama normal fashion show dorgomsiisee shamarran fashion show dorgomsiisee achi keessaa nama waanii godhaa ture tokko nama businessman. Kana bira dabre relationni inni Raashiyaa wajjin qabu bizinesni guddaan bizinesa hundarraa guddaa lachuu baannu bizinesa guddaa kan Raashiyaa keessaa seetil godhe qaba gurbaan kun. Deen gama siltaana hoggaa dhufu akkuma dura filannoodhaan moohate hin moohanneen hedduu nama wal falmachiisaa turetti inni gama pirezidaantummaa hoggaa dhufe haasoon inni godhaa ture akkaataan inni nama addunyaa bulchu tokko Ameerikaan biyya addunyaa tana globaalii bulchu jirti monopooliidhaan sanu biyya bulchitu sanitti aktiin isaatii fi haasoon isaa walitti hin dhiyaatu. Deen namni akka duraan itti zamana Obaamaatii fi zamana sandura Ameerikaatti assumption isaaniitti qabachaa ture sammuu namaa keessatti gabbu'aa dhufe jechuudha. Walgahii garaagaraa irratti namni kun nama siyaasaa waan hin ta'in body language pirezidaantoonni garaagaraa isa mo'achaa jiran. Hoggaan isaan dubbisuuf fedhe body language siyaasiyyaan hin beeku namni kun politikaa gubbuu nama beeku miti. Body language irra hoggaa hedduu mo'amee gala. Deen kana bira dabaree haasoon inni isaa wajji godhu haasoo ijoollee nama ganda keessaa tokko guyyaa jirurraa Tiwutaraa fi Feesbuukaa fi wantoota waan namni aktiivistiin noormaaliin responsibilitiin ittiin dhagahamne tokko godhaa jiru tokko deen kana heddummaachaa hoggaa dhufe kaarizmaan ati qabdu nama keessaa maal godhaa dhufa gabbu'aa dhufa sammuu namaa kana keessaa. Akkasumatti biyyi ati bulchitu san kaarizmaa isiin biyya biraarraa qabdu keessaa maal godhaa dhufa gaxxutamaa dhufa. Kanatti immoo kan fayyadame guddaa Chaayinaadha. Dandeettii gurbaa kanaa siyaasaa bilchina dhabuu isaa kanatti akkan kan fayyadamte Chaayinaadha jechuudha. Deen yeroo dheeraadhaatti qophaa'aa turte addunyaa bulchuudhaaf qophiin isii har'aa miti kan eegale bifa walii galatti immoo addunyaan koronaa booda akka amma jirtu kanaa miti. Even if wani nama sodaachisu siyaasaan biyya keenya kallattiin isii amma qabatamte bifa addaatiin jijjiirachuu ni mala. Waan nuti neene expectation garaagaraa kan namni hin eeyne maaliif power shiftiin gama tokko irraa gama tokko hoggaa dhufu akkuma yoo yaadanne gaafa Cold War jiru san takka immoo Ameerikaa fi Raashiyaan bulchitu biyyi teenya sooshaalistii turte dargiin sooshaalistii ture deen kallattiidhaan paartiileen Itoophiyaa keessatti uumamtu hundi isiitu yoo gaafa san seenaa dubbistee jiraatte hundi isiidha paartii sooshaalistiiti takka immoo fikra ideoloojii Stalin faa fudhate jechuudha. Lenin fi Stalin warra fudhate. Yoo gama ammaan tanaas yeroo akkasitti kan deebinu taate paartiileen ammaan tana dimokiraasii fi wantoota garaagaraa haasawwan kuni ideoloojiin shift godhe akkuma global leadershipiin shift yoo kan godhu ta'e biyya keenya irraa eegale biyyoota hedduu shift godha. Maaliif wanni kun kan uumamuu danda'u addunyaa tanarra kallattii sadii adda baaftee yoo addunyaa tana ilaalle hedduu namaaf hin galu. Biyyoota naaqsa siyaadaa warra jaamu jira. Warra siyaadaan isaanii irruudha.
ifi bulchuu keessatti mootummaa mataa isaanii bulchuu keessatti ideoloojii mat biyya isaanii oofuu keessatti akkaan dandeettii isaanii bu'aa kan ta'e namni tokko paartii fadhee biyya ofii keessatti ijaarrate biyya biraatii wajji rileeshinii isaa takkaamoo hariiroon isaa yoo kan walitti hin cimaane ta'e nama alarraa isa gargaaru yoo hin qabaanne gama paawaratti ta'moo takka gama taayitatti akka dhufuu hin dandeenyedha. Irra guddaa biyyoota Afrikaa hundallee jechuu dandeessa. Biyyoota Afrikaa keessatti harkaa jiru. Biyyoonni kun yoo xiqqaate Afrikaan biyyoota 55 of keessaa qabdi. Akkasiin biyyoota 55 kun hundi siituu namni tokko taayitaa qabachuudhaaf paartiin tokko taayitaa qabachuudhaaf namoota biyyoota biraa irratti kan hirkattu yoo taate global leadershipiin immoo kan koronaa booda akkuma amma garuu kana namoonni humnatti wallaalachaa biyyoonni kan jijjiiramu yoo taate ideoloojii fi adeemsi biyyoota kana paartiileen biyyoota kana keessa jiraatan akka jirutti ideoloojii shiftii dhufe jechuudha bilaa shakka. Kun maal nama godhu akkuma reefuun tana abdii qabaatutti kuni waan hedduu nama sodaachisaa jechuudha. Kana keessas Rabbiin subhaanahu wa ta'ala nu haa baraaru waan irra khayriitis Rabbiin nu haa fidu addunyaan akkasumattis irra gama stable taate gama irra nageenya irra walitti dhiheenya akka dhuftu Rabbiin nu haa godhu jenna.